የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሳውዲ አረቢያ ጂዛን ከተማ ቀጥታ በረራ ሊጀምር ነው። አየር መንገዱ በሳውዲ አረቢያ 5ኛ መዳረሻ ወደ ሆነችው ጂዛን በረራ dubbii sobaa kana adda baafattamillee akka iddoo jirtanii ijoolleen biyya keessa jirtan gara boolee akka hin deemne ashama harkaa fuunee hordoftoota kabajamtoota taanaan yuutuubiis jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoon baay'eetu jecha har'ammoo ijoollee baay'een akkasumas hiriyaantii illee ni jirti waan ishee mudate akkasumas immoo ijoollee baay'ee mudate isiniif himuu dhufe haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti dallaalonni jechuudha yookiin immoo akka ijoolleen beektanii amma fakkeenyaaf ijoolleen biyya fagoodhaa dhufanii gara Finfinnee galan gara Boolee galan baay'eetu jira jechuudha. Isaan yeroo ammaa kanatti lolli hin jira sababa lolaatiif xiyyaarri deemuu tanqaaqasuu hin danda'u ni beektu jechuudha. Kanaafiyyuu jalqabee bararaan jalqabee jedhanii ijoollee baay'ee burjaajessaa akka jiran ni beektu. Kanaafiyyuu eeggannoo godhaa ijoolleen biyya keessa jirtanillee ta'ee ijoolleen as jirtanillee yaa'u hin dhageessu wanta irra jiranii akkasumas immoo ijoolleen biyyaa booleedhaan namoota hedduutu deebi'ee jechuudha. Tikkeettiin kutamee fi waa hundi xumuramee sababa lola kanaatiif ijoollee baay'eetu deebi'e. Sababni isaan deebi'aniif immoo sababa lola kanaatiif jechuudha. Haa ta'u malee ijoolleen asii dallaalonni maal jedhu jalqabamee jira bararaan jalqabamee jedhaniitu ijoollee baay'een akka qarshii nyaataman godhu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa osuma waan of eeguu ta'e namoota ijoollee biyya jiraniif sheerii godhaa jechuudha. Kanaaf yoo jalqabame siniyyuu hin argitu odeeffannoo siniif darbaa garuu immoo hamma Saawudii ta'ee Beirut ta'ee eechumaayyuu hin jalqabne hin deemuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu ofiifiyyuu warra jiraniyyuu dhiphina keessa jiru waan ta'eef tasgabbaa eeggadhaa warreen deebitanis immoo nutuyyuu boolla seenuu dhabne kanaafiyyuu achumatti taragaaggadhaa amma taragaaga'utti obsaan eeggadhaa bakka jirtanitti bilbiltanii bilbilaan gaafachuu dandeessu akka waciin taane akka qarshii keessanillee of harkaa baastanii too dallaalaa hin nyaachisne kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa asiniin jedha. Antii maal taate yeroo lammaffaadhaan maanii kan jira kan achi deebisanii dhugaa dubbachuu fi kan yeroo ammaa kanarree dogongora osoo hin taane sababuma kanaatiif gizee lammata deebitee jechuudha. Yeroo jalqabaa kanumatti muddanii meeshaan jalaa badee akkasitti wanti muddamaa kun hin ta'u. Kanaaf ijoolleen baay'een sababa kanaaf ka'aadhaa har'a kaatu boru kaatu siniin jedhuu danda'a dallaalli. Garuu immoo qarshii keessan dhugaa dubbachuuf tikkeettii aaraa birrii takka baastanii tikkeettii aaddisii hin kutattanii jechuudha. Warreen deemtan qarshii kaffaltanii tikkeettiin asii waruma sinii ergisantu sinii erga malee lammata qarshii kaffaluun hin danda'u. Kun immoo qarshii keessan immoo dallaalootarraa yoo wanti kun dafee taragaaga'uu baate qarshii keessan irraa fudhattu seeraan irra gaafattan irraa fudhachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu kanatu darbee jechuudha. Ijoollee baay'eedhaaf akka sheerii gootan ijoollee baay'een dhugaa dubbachuuf deemuudhaaf kan gaaga'anii achi deemanii achi deebi'an baay'eetu jira. Kanaaf namoota baay'ee kanaaf qarshii keessan mootummaan illee dubbate waan akkanaa kanarratti mootummaan biyya arabaatillee ta'ee kan Itoophiyaatillee ta'ee waan kanarratti dubbatee jira jechuudha. Beeksisni imbaasiin beeksisa dabarsee maxxansee jira jechuudha. Sababa kanaatiif warri sin jalaa haqame warri sin jalaa gubate natsaa yookiin immoo irra deebi'ee akkasii kutamu baasii takka malee dubbatamee jechuudha. Kanaafiyyuu lammata qarshii kaffalii gaafa siin jedhu dallaalan lammata hin kaffalinii jechuudha. Kanaafiyyuu dallaalan lammata qarshii si kaffalchiisuuf gaafa jedhu lammata hin kaffaltu. Kaffaltee biyya arabaa duraanuu qarshii beektanii warri dallaalootaa kun ni beektu. qarshii akkaataa kan fudhatu malee akkaataa
qarshii dabalataa barbaada waan ta'eef kanaafuu akkanuma jettanii qarshii takka mana keessanii kan dura baastanii isin jalaa tikkeettiin isin jalaa gubate lammata baasuun hin danda'amu. Gara seeraa deemtaniitu isaan xurraa isinii fuudhaa jechuudha. Sababa kanaatiif innaa dhufee ni jalaa gubatan jettanii imbaasiin baasee jechuudha waan akkanaa kana. Isinii galee amma fakkeenyaaf warreen kontiraata fa'aa fudhachuudhaaf kallattii biyyarraa fudhachuudhaaf tikkeettii kutanii erganii jalaa sababa kanaatiif jalaa gubate irra deebi'anii natsaa fudhatanii nama soota sanii erguu jechuudha. Waan akkanaa mootummaan asiitillee dubbate kan biyya keessatillee dubbate kanaaf akka lammata isin nyaanne isin jechuu barbaadan. Obboloota koo waan akkasiitii waliif sheerii godhaa wal dhageessisaa beeksisnis waan jiruuf isarratti xiyyeeffattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni biyya keessa jirtanii tikkeettii kutattanii tikkeettiin isin jalaa gubate biyya arabaa dhufuudhaaf irra deebitanii tikkeettii san qarshii baastanii ganaa hin kutattanii jechuudha. Kanammoo beeksisni ba'ee jira. Beeksisanii imbaasii hundumatu baasee kanammoo nama gaafattan malee waan akkanaa kana seentanii akka qarshii keessan lammata nyaatamne isiniin jechuu barbaaditanii warroota biyya jiraniif illee akka dhageessitan ijoolleen asirtan ijoollumaa jiranitu waa'ee biyya kanaatillee waa'ee biyya keessatillee dhagaa waan ta'eef dafee ijoollee obbolaa keessanitti illee akka himtanii beeksisni baasee jira mootummaan jechuudha. Imbaasiin kanaaf adiraa keessan akka ijoolleen keenya hin nyaatamne lammata akka dallaalan lammata nyaanne dhugaa dubbachuun nuuroo qaala'insa jireenyaa kana ni beektu. Beektanii isaan biyyumaa ba'uu laalan malee waan biyyi tuni itti jirtu beekuu dhiisuu danda'u. Akkasumas immoo yoo as dhufanillee amma namni taragaaga'utti tanqasaaqasuu waan hin dandeenyeef hojiirree dhabuu danda'u. Osuma kan dhufaniyyuu ta'ee jechuudha. Biyyoota arabaa hundumtuyyuu waan irra jirtu ni beektu jechuudha. Kanaaf immoo warreen immoo waa'ee biyyoota arabaa poostii gootan poostiin godhinaa waan akkanaati jiraatanii jedheetan ture. Dhugaa dubbachuuf Dubaay namoota baay'eedha kan qabame jedhanii hidhame. Saawudii keessattillee akkasuma Itoophiyaa keessattillee uffata jaarsa ajjeefamee asirratti tiishartii irratti hojjisiifatanii ijoollee miti namoota gurguddaadha isaaf asanii turan qabamanii jedhanii ijoolleen as keessa irree jirtan waa'ee isaanii akkanuma jettanii poostiin godhinaa sheerillee hin godhinaa. Dhugaa dubbachuuf waan qalbii isinitti fakkaata maal nu godhu jechatti nu arguun hin danda'amu. Wanti isaan bilbila kee keessatti argame taanan tasafattashaa amma fakkeenyaaf karaa jirta karaa deemta bilbila kee keessatti yoo argan maaliif bilbila kee keessa maal godha waan akkanaaf fattashaan Dubaay keessa baay'ate jedhanii ijoolleen kanaafuu waan kanarraa of qusadhaa waa'ee poostii waa'ee azanii minaaman yeellamisi. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha waan kanarrattis immoo kun dabalataa nama biyya keessaa taate biyya arabaa keessa taate waa'ee isaanii dubbachuun dhoorkaa akka ta'e dubbatamee jira. Kanaafuu booda hin dhageenye akka hin jenne xinqaaqee godhadhaa isiniin jedha. Ijoollee Saawudii keessattillee ijoollee baay'een akka qabamanii hidhaman dhageessanii waa'ee miidiyaa irratti keessattuu suura san fayyadamanii namoonni isaan fooludha jecha. Kanaafuu wanta kanarraa of qusadhaa isiniin jedha. Asumarraan kuni dhaamsa kiyya obbolummaati. Kanaaf isa fayyadamna warreen YouTube irree fayyadamtan suura isaanii suura namoota sanii hin fayyadamna. Warreen suura isaaniitti dhaan fayyadamtan yoo jiraattan ofirraa haqaa ofirraa balleessaa. Kanaafuu wanta nuun fayyadne wanta nuun ilaallanne keessa deemnee haasa'uun hin barbaachisu. Kanaafuu isaan matu wal beeka isaan nuti nuyi rabbiin keenya nu jira haasofnees haasa'uus baannes
wanti bu'aa buusnu hin jiru isaaniyyuu homaa gochaa hin jiranii kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa ijoolleen keenya isiniin jedha waaqayyo bakka jirrutti nu haa eegu nu haa tiksu yeroo hunda salaatii godhachuu malee wanti woonu tokko hin jiru inni biyya keenya nagaan nu baase maatii keenyatti nagaan nu galchu biyya keenya nagaan nuuf yaa godhu naa kana isiniin jedha obboloota koo turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa turaa